Ashama harka fuunu ilmaan Oromoo idil addunyaa gubbatti argamtan hundi keessanuu an abdii xayyibuu waaqotii akkuma baratame dhaamsa gabaabaa tokko dabarfachuuf dhufe. Egaa yaalii ajjechaa xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed irratti maaliif moggaa qabuun barbaachisee miti? Muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin yaalame ilaalchise. Miidiyaaleen addunyaa tokkochi hin hafne Indiyaa dabalatee Araboota wanni takka hafne haga ammaa miidiyaalee 42tu gabaase. Miidiyaalee gurguddaa addunyaan hin qabdi jedhamu jechuudha. Abiy Ahmed kaleessa gara Itoophiyaa deebi'ee jira Raashiyaa irraa. Haga amma lubbuu nama 67 haga ganama kanaatti baatetti haga ganama kanaatti jechuudha. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa kan biyyattii bulchuu waan takka hin dubbanne. Miidiyaaleen addunyaa ammallee irra deebi'ee waan kana haasa'aa jira. Muummichi ministeeraa yeroo naannawa biraatti rakkinni xiqqaa wahii uumamu miidiyaatti gadi bahee gadda isaa ibsatu. Garuu yeroo Oromoo kana yeroo Oromoon lubbuu isaa dhabdu yeroo hedduu yeroo Oromoon dhumu waan takka hin dubbatu. Yoo guddate gara mootummaa naannoo Oromiyaa dabarsanii akka uummanni tasgabbaa'u gochuudhaaf. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed erga Raashiyaa irraa galee aariidhaan maaliif ajjeesuuf Jawaar Mohaammed ajjeesuuf yaalee sanuu du'a saree akka waan du'a tasaa akka waan harka keessaa hin qabnee fakkeessuuf yaaliin inni godhe waan harkaa fashaleef kaadiree walitti waamuudhaan waltajjii hatattamaatu taa'ame. Waltajjii sanirratti wanta walii galamee bahetu jira. Kun dubbii dhugaatti kan amma an isinii himu jiru. Gochi amma booda gochuu qabnu dubbii jirtu kana hunda Jawaar Mohaammed irratti garagalchuu. Lubbuun nama 67 kun sababa Jawaar akka baate miidiyaalee addunyaatiif dabarsuu yoo ofii keenyaa hidhuu dadhabne gara kartii addunyaa akka dabarsinu garuu jalqaba irratti ummata Oromoo bakka lamatti qoodudha ka jedhudha. Taayee danda'a osoo hin saalfanne gadi bahee kaleef hardhallee olola oofu jira. Maaliif haga Abiyyi biyya alaatii hin galin hin dubbatin taayeen? Eega walga'ii Abiyyi waliin ta'aniin booda maaliif waan akkanaa qabatee gadi bahe? Kun ifa. Miira muummichi ministeeraa keessa jiru Jawaar du'arra hafu isaatti waan aaraniif kan oofu jiran. Inni biraan mallee Oromoo jidduutti yoo danda'an gandaan yoo dadhaban amantiin akkasumas sablammii Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessa jiraattu Oromoo wajjin walitti buusuudhaan kiraayisiin guddaan rakkinni guddaan akka uumamu gochuuf deemu jiran. Kanaaf ragaan itti aanan muummicha ministeeraa Dammaqaa Mokonnin miidiyaa irratti gadi bahee naannoo Oromiyaa keessatti balaawwan mana amantaa Ortodoksii irratti godhame hin balaaleffanna dhaabbachuu qabaa jedhe. Kun maali? Jalqabu mallee fakkeen nama Baalee Roobee gara Arsii akkasumas Dukaam wanti ture qaama mootummaatiin Adaamattis Harargeetti wanni godhame qaama mootummaatiin ololatu oofame. Ololli oofame sun maali? Bataskaana diigamuu fi masgidatu diigamuuf olola ummata keessa gadhiisan. Ummanni Itoophiyaa waa'een amantii sensitiviidha. Akkuma beekamu namuu akka ka'ee amantii wal fixu. Kanaaf ammoo ka godhan maali? Hiriirri bahame kun deeggarsa Jawaar Mohaamediif. Deeggarsa Jawaar Mohaamediif bahame irratti namni amantii wal fixe namni haganaa dhume kun ka ta'eef ammoo sababa Jawaar Mohaammed jedhanii immeejii kana uumuuf. Miidiyaaleen Habashaa dhibbatti waaltaa dabalatee ololli isaan oofu jiran Jawaar Mohaammed seeratti haadhee haatu OMN haa cufamuudha ololli isaan oofu jiran. Kun ammoo fakkeen amma yeroo maqaballeessii waa'ee muummicha ministeeraati irratti oofaa ture miidiyaan maal jedhamu tokko ENN ka jedhamu Abiyyi yoosuma cufsiise. EBC illee muummicha ministeeraati irratti olola yeroo wahii freedom of speech miidiyaaf bilisummaa miidiyaaf kennuu ilaalchise. Yaada uummataa sassaabaa waan turaniif namoota hedduutu EBC irraa ari'ame.
hoggansa mootummaatiin malee ajaja mootummaatiin malee wanti takka wanni ta'a takkatti hin jirtu. Kanaaf amma laalame Oromiyaa keessatti ololli akka oofamu ololli karaa mootummaatiin oofamaa ture akka galma gahu kaadronni hojii isaanitti jiru jechuudha. Kanaaf wanti guddaan nuti hubannu maali? Ololli guddaan karaa mootummaatiin banamee jira. Ammas itti fufaa jira. Wanni guddaan isaan uumuu barbaadan hiriirri deeggarsaa yookaan Jawaar Mohaammed hiriira naaf baha hin jenne. Ajjeesuuf itti dhufanii carraa biraa hin qabu. Miidiyaa gubbatti dhugaa jirtu gadi baase naa baha hin jenne. Opiidiyoon wanni siin hubachuu dadhabde tokko uummanni Oromoo lubbuu isaa Jawaar dura daddabarsuuf qophiidha miiliyoonon including me anas taanan jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo wanni hubachuu qabu keessattuu amma dodolaa akkasumas Adaamattis Dukam roobee baalee Harargee keessatti iddoo adda addaatti Oromoomaaf Oromoo amantiidhaan walitti buusuuf tattaaffiin godhamaa jira. Hamma ta'e galma gaheef jira garuu amma booda. Ilmaan nafxanyaa Oromoo arrabsaa, Abiyyi arrabsaa, Jawaar arrabsaa, Oromoo gaallachaa baqatanii bataskaana seenaa jiran. Dodolatti akkasumas baalee roobee even Adaamatti. Kun maaltu mul'isa? Rakkina kana gara amantii jijjiiruuf. Abiyyi Ahmad karoora guddaan inni qabatee gadi bahe uummata Oromoo kana mooraalii jaraa cabsee mooraalii kenna cabsee aangoo irra turuudha. Sabaaf sablammii waliin nu buusee ofii kennaa waliin nu buusee yeroo sabaaf sablammiin walitti buunu yeroo amantii walitti buunu dubbichi dubbii itiniks kilaashidha malee dubbii namootatu wallole malee waa'ee mootummaatii miti. Ofii isaatii inni aangoo irra taa'uudha. Rakkinni biyyattii keessatti uumamni siviilwaarii jedhee haasa'uuf. Kanuma. Kanaaf itti gaafatamummaa jalaa ba'uuf waan guddaa godhu jira ammallee hooggantoonni paartiilee Oromoo wanni ani isinii dhaamu yeroon itti Oromiyaa baraartan amma yeroon itti tokkoomtanii ibsi isin kennitan hedduu ibsa ajaa'ibaati hedduu ulfaadhaa galatooma garuu hojiitti jijjiiramuu qaba. Tokkoomtanii uummata kanatti gadi bahuu qabdan. Yeroo kamuu caalaa akka sabaatti salphachuuf deddeemu jira namuma nu keessaa bahe nama maqaa Oromoo dhahatuun jechuudha. Kanaaf haalli itti adeemu qabnu iddoolee amantiin uummata walitti buusuuf deeman kana irratti xiyyeeffannoon gochuun barbaachisaadha. Abiyyi Ahmad haga ammaa lubbuun nama 67 baatee waan takka hin dubbanne. Oromoo dhare lubbuun Oromoo isaaf homaa miti. Namtichi baagira waggaa 14tti maatii jalaa badee abashoota birbira guddate ideoloojii Oromoo rabbiin ittiyyuu hin beeku. Kitaaba isaa kan inni Yabiir Qalam yookaan maqaa nama biraatiin barreessaa ture akkuma inni dheengadda amanitti wantoonni achirra kataban mangaa nama dheengadda masaraa mootummaa keessatti ittiin arrafamne jennu Abiyyi gaafa qabsoon Oromoo hoo'itee deemte saniyyuu jecha mangaa kana itti fayyadamaa ture. Kanaaf Oromoon wanni nuti beekuu qabnu tokkummaan yeroo kamiyyuu caalaa amma nu barbaachisa. Fakkeenya Adaamaa keessatti poolisii Oromiyaa dhagaantumanii ajjeesan. Dukaamitti. Kun maal? Mootummaan ofiyyuu eeguu hin dandeenye. Akkamitti Oromoo eeguu danda'a? Mootummaan bu'aa ofiitu eegsifachuu hin dandeenye. Akkamitti bu'aa Oromoo eegsisa? Oromoo gaalla jechuun Abiyyi yoo isa quuqee isa hin ilaallatu inni Oromoo miti. Ideoloojii Habasha inni ergamtuu Habashaa osoo hin taane maqaan isaatu sammuun isaatu sammuu Habashaati. Guddinni isaa hiriyoottan isaa namicha Teediroos jedhamu haga gara aangootu hin dhufin. Weellisaa Geetshimaan Maammoo Gurbaa jedhamu haasaa turan jechuudha. Jechuun ideoloojiin isaa iddoon inni irraa dhufe meentaalitii Oromoo hin qabu namni kun. Kanaaf wanna nama hatattamatti isinii dhaamuu barbaadu adara tokkummaan yeroo kamiyyuu caala cimuu qaba. Opiidiyoon uummata Oromoo dabarsitee laatteerti. Olola uummata keessa gadhiisaa jiran akka waan masgidii diigamuuf deemu akka waan beetakristaan diigamuuf deemu keessatti ispeeshaalii iddoo
Oromoonni hordoftoota amantaa musliimaa itti baay'atanii fi iddoo maayinooritii akkasumas hordoftoonni amantaa biraa amantaa ortodoksii xiqqeennan jiran keessatti akka naannoo Arsii Baalee kanatti Harargetti olola akkanaa oofanii waan hedduutu adeemaa jira. Adaamaa keessatti masgidi diigamee jira fakkeenna. Buqqaatota waan takka hin qabne uummata miskiina dhaqanii fixan. Kun siyaasadha. Yoo ta'e lamaaniif iyyuu maaliif gadi bahanii dhiifama hin gaafatin. Siyaasadhaan fakkeenya gurbaan viidiyoo waraabaa ture miseensi Izeemaa eenyu jedhama. Eenyu Abdii maalii jedhama. Guraagedha. Miseensa Izeemaati. Alhamdulillah gochi sun gocha gaariidha jechaa ture. Viidiyoo waraabaa. Akka sabaatti dhumaa jirra. Waan hedduu garaa nama nyaatu. Oromummaa jijjiirachuu amantii jijjiirachuu dandeetta. Lammummaa jijjiirachuu dandeetta. Guyyaa keessa Oromummaa ammoo wajjin dhalattee ofirraa kutuu hin dandeettu. Kanaaf Oromummaa irratti wanti nuti dursuu qabnu ilmi Oromoo akka hardhallee wajjin dhaabbatu ka wajjin itti fufuu qabu Oromummaadha. Obboleessa kan kee ka Oromoo irratti wanti ati sabab biraa waliin deddeemtee obboleessa kan kee Oromoo irratti duultuuf hin jiru. Kanaaf aktivistoonni hojii guddaatu isinirraa eegama. Keessattuu aktivistoonni gurguddoon ebla 15 bara Oromoon qabsoo hadhaawaa keessa turetti bara Oromoon Somaaliyaa keessaa ollolaa turetti ebla 15 guyyaa goototaa jennee ka amma kabajnu akkuma beekamu naannoo Somaaleen akka dhibbaanibbatti uummata musliimaati. Uummanni Oromoo ammoo ka gabroomne akka sabaatti malee akka amantiitti miti. Kanaaf lolaaf gara Somaaliyaa deemanii meeshaalee maalii achirraa argatanii iddoo wahiitti amma mootummaan naannoo Somaalee maal gochuu yaade Oromootti garagaluu yaade. Kanaaf ammoo haalli isaan ittiin deeman maqaa Islaamatiin lola banaadha. Itoophiyaa irratti maqaa abaa'oo yookaan maqaa Oromoo kana lafa kaa'ati. Maaliif isaan lolli Ziyaad Barree gaafas ka ture haga Adaamatti lolaan fudhachuuf ture. Oromoon maal jedhani nuti ka qabsoofnu maqaa uummata Oromootiin akka sabaatti gabroomnedha. Mootummaan Somaalee isaan fixuuf murteeffate warri amantaa Islaamaa garana bahaa warri amantaa Kiristaanaa garana bahaa jedhaman. Warri amantaa Islaamaa dhiisuuf jechuudha waan amantii tokko qabaniif. Oromoon maal jedhan gaafas gootonni Oromoo kan qabsoofneef kan gabroomne akka sabaatti malee akka amantiitti miti. Yoo nu fixu barbaadan walirratti nu fixa jedhanii boolla takkatti wajjin owwaalaman jechuudha. Kanaaf kun dhaamsa guddaa qaba, ergaa guddaa qaba. Galatooma ulfaadhaa yaada hedduu kaasuuf ture viidiyoon kiyyas naarkaa dheerachaa jira. Ulfaadhaa galatooma walitti deebin ammas ololli gara mootummaatiin Oromoo qooduuf adeemamaa jiru uummanni Oromoo tokkummaan dura dhaabbachuu qabna. Tokkummaan yeroo kamiyyuu caalaa amma kan nu barbaachisu paartileen Oromoo itti yaada ijjannoo keessanitti gadi seenaa nagaara naaf jiraadha isinin jedha.